waan namni bujechuudha har'a akka kushinaa keessaa baheettiin dhufe beektani akka kushinaa keessaa baheettiin dhufe jechuudha ምክንያቱም ትላንትና የሆነ ሰው ማለት ነው ወንድሙ ሴት ይሆን እኔ እንጃ እኔ ደግሞ ወንድም ከሆንኩ እንደ ሴት ነው የሚያይክ እግዚአብሔርን ዱለቲ አለ ዱለቲ ምንድነው ዱለቲ የቹ ማለት ጀቹ ሲጀመር አወላ አፍየቹ ለካና ዳጌ ዋን ካና ዱወለተ ዱለቲ የቹ ማለት ጀቹ ምን ማለት ነው አልገባኝም አወላ ፍሞዩ ዮ deebis uftae yookiin immoo yoo si himu uftae dullatti sana awwala siidha si dullatti si jechuudha shufi habibti ana dullatti maalidha dullatti maal akka kushinaa keessaa baheetti dhufe laal maal barbaadde habibti qacaacannati kana nalaaltetti sibiila war keessi kan qobe dullatti ashike dullatti jechuun akkanatti fakkaatutti dulloomtu isa jedhamu sanatti fakkaata yaa okko qoda takkaatetti walintini ajattu maleedha garuu ha mali qabdee lafa walla kaaste dullatti kan jette dolol jedhi horii mali kunisil mali jo horii kun akkamitti nama dubbisanii lafa gaani namni bakka hin dubbadhu jedhe nama dubbise us jedhitaa laadhakkan godhee fagaara kee keessaa si nyaatiin hai arraba qabna barnus yoo isin laal takka jetta lama jenna habibti ayna nyiko man masalkush ረበክሽ እንደው ከናንተ ጋር እኔ ምን አስወራኝ እኮ እኔ የገረመኝ እኮ ይሄ ነው ማልቱ ጆቹ ወረላል ዶሎሊ ደላሊ ኢድሊ ኡሉሊ ጀዱ ከነፋና ምን አስወራኝ ማልቱ ነው በጂስ እኔ የምፈልገው ወብዬን ብቻ ነው እሱን ካገኘው ማንንም ሰው የፈለገውን ያወራ ምን አገባኝ ማለገቴ አባን በርባዴ የቻውልቴ አና ወንቲ ነገር ተከለንጁ አን ካና በርባችሱ ዋቢ ቆቆፋ በቃ አለቀ ደቀቀ ምንም አታመጭ ከልጁ ላይ ወረድ በይ ራስሽ ወረድ በይ ምን ፈልገሽ ነው ምን አስበሽ ነው እንዴ ያማረሽ ትቆያለሽ እሺ ረበክሽ ወጥኛታ እኔም ለዚህ አይደለም የመጣሁት እኔ ካናና ሰው ዱፌ ዋንብራት ግን ትዝ ስለኝ በቃ እዛ ገባሁት ሳላቅ ትዝ ስለኝ ወጥ ብዬ ገባሁት እዛ ከመጣሁበት ቦታ ወጥቼ ምንገርም ነገር ነው እንግዲህ ሰላም እንዴት ናችሁ አከም ጅርታኒ ፈያ ቀብደኒ ነጋኔ ስኒ ፋተው እንደ ኬሰኒ ፎ አነጋፎት ገለተ ረቢ እንግዲህ ዛሬ ይዤ የመጣሁት በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ከናና ረጋወዴ ድፌ ዋን ባይ ተከናመ ገድሲሱ ጀቹራ ኡጋዱበቹ ዳፊ namni tokko waa godhe jedhee raawwate namni takka waa raawwate yookiin immoo namni takka waan guddaa takka yookiin immoo namni takka oolmaa takka namaaf oole jedhee raawwate waan takka gochuu danda'a gin namni waa godhe jennee waan sana nutis silan namni sun waa takka godheef nutis gochuu hin qabnu yoo keessa keenya jiraatte malee wanti sun gochuudhaaf kanaaf guyyaa kaleessaa gaawwantoota baay'ee haasa'amaa ture waa'ee ganniitii wal qabate intalli wayii akka maallaqa birrii 250 ganniidhaa kennitee deebistee fudhatteedha sababni isaa ganniin dhukkubsanne sobaadha jedhamee raawwateeti jechuudha haa ta'u malee ani bakka kanatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha harka rabbii erga gisee takkittiidhaaf erga baasanii waan sana kennanii deeffachuun baay'ee gadeedha dhugaa rabbii mucaan kun haa dhukkubsatu baattus seenaa takka isinii hima oggaa jahan kana duraanatti fakkaata akka carraa ta'e waldaa onlaayiniidhaan qabnaa ture already ani kana dura ortodoksii tawaahidoo ture gara ortodoksii tawaahidooti gara protestantii ta'e jechuudha haa ta'u malee seenaa isinii himaa jira dhaggeeffadha amma qalbii miti warra kanan dura isiniin jechaadha dhugaa jechuudha qalbii miti isa dhugaate jechuudha serious amma akka carraa ta'e waldaa sana keessatti jeequmsi wayii uumame
Gaaf jeequmsi kun uumamu akka waldaa sana keessatti kurnee kaffalataa ture. Warri ijoolleen piroosantiin beektanii waan taataniif kurneen akka kaffalamu kurnee kaffalataa turre. Kurnee sana keessaa nama walitti biratti qabamutu jira biyyatti akkaawuntiin banamee biyyatti maallaqni kun walitti qabama jechuudha. Gaafa jeequmsi kun ka'u maallaqni mataadhaan maallaqa akka ergine ni beekna hundi kennayyuu kurnee kana maallaqa ji'aan argannu keessaa kurnee baasna jechuudha. Ni beektanii warri kuni warra hin beekneef isiniin jechaa jira warri kurnee maal akka ta'e hin beekneef. Kanaaf kurnee kana akka gaafa jeequmsi waldaa kana keessatti ka'u kurnee kana mataa keenyan aga galchine hin beekna waan ta'eef akka deeffannee waldaa biraatiif kenninu yookiin immoo rakkattootaan gargaaru yookiin immoo ofii keenyaa gara akkaawuntii keessatti kennatti deeffachuu otoo hin taane waan biraan nama ittiin gargaarru ni dandeessanii nuun jedhani warreen maallaqni bira jiran suni akkasuma immoo warreen akka mata duree waldaa sanaatti kaa'amanii jiranii jechuudha. Seenaa ajaa'ibaati dhaggeeffadhaa. Sana booda maal akka ta'een isinii odeessa. Achi amma anaaf yeroo sanaan gara amantaa kanaatti dhufuun haaraadha. Deebisee mooyyuu waan kana gadi fageenyaan keessa wanti namni beeku hin jiru. Wanti namni naan jedhe hundinuu dhugaa natti fakkaata jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Wanti jedhan hundi amma mallee yeroo takka bargowwaadhaan beektanii wanti namni naan jiru hundumti dhugaa natti fakkaatti. Amma koomentumti isin barreessitanii gaafa ni ilaale yeroo takka shawwina gooti. Dhiisaame oduu isinitti odeessuun amma seenittiin isinitti hima dhaggeeffadhaa. Amma maallaqni sun akka deeffannu nuun jedhanii nutti himani jechuudha. Namni maallaqni sun bira taa'u akkasuma iyyuu akka mata duree waldaa sanaatti kennamee kan jiru. Kazaan gaafa sana akkas nuun jedhanii maallaqa kana akka deeffannee gara waldaa biraatiif yookiin immoo iyyuu rakkataa takka gargaarru murteessine namoonni muraasni keenya. Namoonni muraasni kan waaqayyo garaa sirriitti isaan oofe ni didan yeroo sanatti jechuudha. Anaaf immoo namni biraa jallinatti deemaa jirra waan taaneef dhaqnee maallaqa sana akka hirannee odeeffannu taasisne jechuudha. Garuu sababa maallaqa sanaatiin qabatee wantoota baay'eetu uumamee ture jechuudha. Wantoota baay'een garuu waldaa sana keessaas namni baanu jedhus hin jiru ni baane. Akkasuma namoonni baay'een keessaniin beektan warri amantaa kana keessa jirtanii hafuurarraa ni fagaanne wantoota baay'eetu jira. Wantoota baay'ee jechuudha agana jedhamee kan dubbatamee dhumuu hin dandeenyetu jira jechuudha. Haa ta'u malee immoo waaqayyo sana hunduma keessa iyyuu nu dabarsee nama har'aana taasisee jira. Anasee balleessa kan kootiif immoo itti baree waaqayyo fuulatti gadi jedhee raawwadhee dhiifama gaafadheen jira jechuudha. Haa ta'u malee kan mucayyoon kuni waan kana gooti kan kurnee sanaati maal jechuu barbaade osoo hin taane fakkeenya sanaatiin isinii fudhadheen barbaade isinii fudhattee dubbachuu barbaade wanna takka namaaf gootee namatti deebitee gaabbuun yookiin immoo waan takka raawwattee deebitee gaabbuun baay'ee takka gadheedha jechuudha. Baay'ee takka gadheedha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gadheedha. Maaliif ofii kooti ofirratti waan hin argeeffani jechuudha. Waan sana ani dhaqee gaafa waldaa sanaaf maallaqa sana kurnee kana kenninee jirra waldaa kanatti kan nuti kurnee kana kaffalataa turre waldaa sana keessaa baasnee wantoota biraatiin gara waldaa biraa namoota adda addaa ittiin gargaaramuudhaan taasisne karaa akkaawuntii keenyatti hin deeffanne. Garuu sababa sanaan qabatee mudannoo baay'ee wantoota baay'eetu nu mudate jechuudha. Nutis immoo balleessa keenya sana barree waaqayyoon dhiifama gaafanne fuula waaqayyootti fufnee waaqayyoos dhiifama nuuf godhee akka fuula isaatti deebinu nu gargaaree jechuudha. Egaan kabajamtoota furdiftoota koo nama ilaaltanii waan namni takka waa tokko godheef waan sana gochuudhaaf hin deemina. Dura keessa keessanii fi rabbii keessanii mari'adhaa. Rabbii keessanii fuulatti gadi jedhaati yaa rabbii wanti kun dhugaadha moo sobaa? Yaa rabbi maalidha? Wanti nani gochaa jiru kuni wanti ta'aa kuni jettee gaafa ati fuula rabbitti amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu. Amantaa kam keessa iyyuu jiraadhu yoo fuula rabbii keessatti gadi jettee ta'u ni salaatta soo ta'e yoo salaatte ni kadhattas kadhannaadhaanis yoo ta'e yoo kadhatte ni argita. Waan hundumaayyuu rabbiin ifa godhee si hima jechuudha. Si argisiisa wantoota ta'aa jiru wantoota sitti fuuldura kee jiru. Kanaaf iyyuu jechuudha waan takka namaa goone akka namatti hin gaabbine wanta tokko immoo namni tokko godheedhaaf waan sanarra ofii keenna nama takka laallee gochuu hin qabnu dhuunfaa keenna mari'annee ofii keennan waan sana gochuu qabna. Isiniin jedha dhugaa guyyaa kaleessaa hedduu takkan gadde na gammeen viidiyoo waraabee maallaqa mucayyootti deebisee sanaan booda immoo hatta liivillee dhufanii raawwatanii liivirratti irree waliin mormaa turanii baay'ee tokko na gaddisiise. Seenaa kiyya sanatu natti dhaga'ame beektanii seenaan ani keessa dabarsee dhufe wantoota
yeroo sana ani gochaa turetu iyyuu natti dhaga'ame hedduu takka gadde hedduu takka